rabbashaa jira gabbuuse yoon gabbuuse balleessi yoon badii qabaadhe badii ya deemee nama gaafa namichoon tun akkana na goote akkana na balleessi jechuu qaba malee mana banatee anaat akkasi godhe anaas asiin si godhe namni sheek bayaan jedhamu namni maqaa ustaazaa qabatee osoon balleesse inni na dhaluu danda'a jechuudha dhugaan isinitti hima jechuudha anaaf abbattis obboleessattis na ooluu danda'a sheeka jechuun ustaaza jechuun barsiisaa jechuudha osoon aan dogongoree jiraadhellee na gorsuu waan kun sirrii miti akkana na goote mucoon tun jee isinitti hime na gorsfachuu dandeessan ayyoon balleessillee nama gorsa namaa dhaga'u akkasiin si godhe asiin si baate jechuun suni nama maqaa ustaazarraa akkamitti ilaalama ani intala dubartiiti nama bultii qabu akkanatti na arrabsuun kun sirriidha na itti hafuufuu kabiraatilee hedduun qabaan waan abshir akkasumatti mi'uut naa godhadhu makki Hamza fixattee fixattee jirti innaga mee pointii guddoon ati maakirraa himattu takka ta maallaqaati ta lamadaa tootame Hamza mobaayila kaan hin dhaamsi kasi cinaa jiru kana nurraa dhaamsi imma biraa irraan qaban Hamza mobaayila si cinaa jiru kana dhaamsi maama bayan dhaamsi kasi cinaadha sagalee si deddeebi'u jira Ame bilbilee na ciraa jiru Hamza bilbilaa miti ifaadha waan Hamza kana naa gaafadhu laal gastirraa waan si gabbuusteeti moo maallaqa anaatu kafalettee masruufummaa fudhattee arrabstee ni jee naa gaafadhu please abshir si dhaga'u jira abshir Hamza dubbadhu itti deem Okay, jalqaba irratti ani maayikii waan biraati billee hin xooyaan dhaggeeffadhaan dhimma biraa walirraa hin qabnu. Amma akkuma dura siseeme san ani wanni sadarkaa kana maayikii irratti na arrabsu irraa nagee akkuma kabajaadhaan ishii kabajee ishiidhaan wajjiin mana ishii keessa taa'ee dhimma miyyoo sanii waliin baafne mana ishiititti waadaan galame. Guyyaa itti qabanne galgala kanarratti deebifnatti naa fi maayikiidhaa fi eenyu mubaarikii fi haadha faateeti. Ani waadaan diine mubaarik musammatti hin dawwale. Aboo deemi maayikii gaafadhu yemana bansiisi. Ayyee haadha faatetti hin dawwale. Haati faateeti deemi maayikii fi mubaarik mana bansiisi achitti dhufna achitti wanti dubbatame. Maayikiin turtee laayifii seen. Maarra deebiste see gaafii Gaafii laayifii seentun obsi gaa. Anaa gaafata obsi. Dhimma obsi. Gaafii ta'e dhageessisa. Dhimma maallaqaa anaa alaafintummaati jette kana bar. Achirratti maayikii waadan sunarraa maaliif waadaa dabarsitanii? Hadaraa yaam yoo maali akkuma maali waadan diigame. Hadaraa booda akka waliin lolle akka boodan sirra والله وبالله سير راقتن جين وما لين سنر كفلا مبات ما لين ما نقول تيتو وادان ياما مي سمات تيتو مبارك مسمى تبي عرفات الله إشي جاما كوتا مالك نما سان كفلا جيت أبو منات إشي لما سنن مبارك في هذه باتي أكفيت إذا برا فنيو نبي شيراو نما جان توك إرجع تبتمبو تي برا فنيو Achirrattan gaa ergan isaan dadhabee booda guyyaa itti aanu maayikii ani immoo kanan ishiidhaaf jecha halkanii guyyaa markata guyyaa lama hin qaraasifne hin rafne qaatiran bule ittaan dadhabeettan laffe eenyurraa akka maallaqa kanaaf nama irraa fudhatan dhabaniita yeroo san keessa sababa kiyyaan lubbuun miyyoo sanii baate caalatti kanin maayikii sadarkaa sanitti arrabsuu geenama 20 takka irratti durriyyee farshoodhaan dhuydee guddatte carraa kennitee fi ana arrabsiifte mana ishiititti nama 20 takkaa jira yeroo lama ganna darbanii booda uggaatiin haasee fiixatu carraan naa kennaa jeeni anastaayyee fi hundi isaaniitti jechaan na tuqe yeroo nan dubbatu qabu mee tarata Nam kita da obs. Nangka nam kita do obs saga. Gafin si ka ba. Dugakiyan babat da obs. Obs obs samja nam kita da kabata to madima. Guyyan nama kuma diddami takar diganna darbite guyya sadapat.
وعدا يرو لما ديغمي هلكن اتقبل نسون دبرت هلكن اتيانو ويا لما بارا ربي أنا مو ميوت ويوادن هلكن إرجع وادن سون فوفودا ميرب ميون كنو بلبلا إسنين أرجيزه سوسوبا أفوا مي يا ميو مناشينا ما كون سدم تقولي بابا شريات كم مشينا كنا جيجتون مسؤولون ما براتي كومشان أمريات أنا قلت بالبرما مونجل أنكاس نما سريرا أنا أولاد ميو سلكي بابا دين شير قدر ميو جلال ليزن دبن آري غوبتيدن كيتي ما مايك تصدين أوسونام نكم ندي دمين كونين دمني يا مايك حقا نمان الرادو بطا بابا برا هاسوادا ميوم فيتو مكا هاجيسو فيتو أكا فيتو هاتاتو إرجع هركا دينار كبابا انتي جولي أرمو هركا جلتي warra garee maafiyaa erga galte obsi ka obsi obsi dhugaa ummata jira obsi sadarkan irratti si arrabsu geen haasawa obsi dafi gaa wal jala mama gareen milyoon akka feetellee taatu obsi gaam jalaan milyoon erga arabti jarkaa baabamte feetu garee qumaaraa harka galtu wanti naangee hin qabu makka galte akka feete taate wanni nagalchin qaba umaara gagaree maafiyaa harka jirti waan ta'eef anamma birriin kumni shanan kun ka feeta laal ammaan tanatti kanarraa kafaltaniif illaa inumaa isin kan makka galtee irratti walloltan saniif yaadaa jirtaniif an jidduu tanatti guyyaa afur gee maallayni namaati guyyaa sadii gee guyyaa lama gee narraa kafaliif akkuma ede zim jettanii asinarraa dhabamsiiftan nam kun diddamii takkaa kanarratti halgadda baabaa sheeriyaati irratti nam kun soddoma obsi yaa mama bayan fitan dhimmi sadarkaasi yoo arra dhugaa kiyyan afaanitti qabde yoo arra dhugaa kiyyan afaanitti qabde gaafa rabbiin baasuttaa obsi ni dhageenya mama bayan nam fitan dhaabaa fitan dhabardee qabataa haya fitan obsi yaanza sababii irratti arrabsuu deembaana lakki makka geesse booda gaafii anagga waa'ee maallaqaa haasa'uu dhiisanii waa'ee miyyoo makka haasawan achirratti waa'ee nama kuma 20 qarxa osoo na jalaan bane tamiyyoo akka beete rabbi sodaadhu maayikii maallaqan dubbadhaa maallaqa namaa narraa qabala alastayyin dhaabba maallaqa ursa moo lubbu namaa ursa lubbu namaa qumaarat itti taphataa jira malee an kanan dubbadhu maallaqa naaf ennaan jeen sani kanan dubbadhu nama sanirratti na xiqqeessitee ganna darbiten achirratti ba'ee arrabseen kan fiixadhe walitti laaqee bar gaafuma gaafattee akkas laal mama bayan amma maa gaadwaan irratti si arrabsa kanatti tole himaa rakkoon qabu gaafii lama gabaabduun si gaafa gaafa maallaqa miiciyyoo tanarraa fuutu waliini itti gaafatamummaa fudhatammoo maakii qofaatu itti gaafatamummaa fudhate jara saadeen ammoo caalatti abbaan maallaqa ta'uudhaafis ammoo ishi nama kuma kudha jijaa jira jara saadeen mas'ulummaa ni fudhatan maayiki naan jetti jarri kaanis eejee hoggaa mas'ulummaa deebiftu lakki suman gaafachuu jira isi dhaabu mama bayansiin gaafachuu jira hoggaa mas'ulummaa ni fudhatanii jetteen haati faatee mubaarak maakiin siin ja'anii bakka takka jarri sadeen la osoo maallaqni xiyyaa hin dhufin dura mubaarak ani riyaala kum tokko maayikii atis haadha faatee atis janii osoo wal kadhatan ani miyyoo tana ol baase beek soo jara sadeen wali fudhatee jechuu kunoo miyyoo isin ol baase mee mas'ulummaa ni fudhatan ni fudhanna mas'ulummaa ni fudhanna kajee jara sadeen hin jenne jettu kunoo ni jirti yoo hin jenne dibaran biraa jiran tole eega jarri sadeen mas'ulummaa fudhate Muhammad Bayaa
haadha faaxee mubaarak jarri kaan maalii fi hafee maakkii qoftiin abaaramtee maakkii qoftiin arrabfamte. Maayikii wanni isheen irratti arrabsamte naga darbuu maayikii muutii nanarratti qabu na xiqqeessite nama 20 takka irratti duriyya keessatti. So ati imma maallaqaaf osoo hin ta'in duriyya keessa xiqqaachuu san irraa kafalatte. Eewwa. Amma mee gaafa dhimma maallaqaas immoo dhimma gasti irraa isa buuseeti kana arrabsee. Maallaqaaf dhimma gastiiti. Amma sanuu ishii kabajeetiin dhala namsa. Sanuu ishii kabajeetiin. Miuti naa fura doggu takka.